hospitaala bakka akkanaa jiru paaspoortiin ishii lakkoofsa akkanaa kan ta'e rakkoo tokko malee baatee galuu dandeessi kan jedhu hospitaala itti barreesse imbaasiin. Imbaasii keessaan jiru immoo saahiba ijoollee kanaati. Yaa sirrii. እና اتفوفا قوتا اتفوفيشي yaa kanarraa kan hafe immoo ragoolee hedduutu jira. Mucoontuni viidiyoodhaan keessan hiriyoota waan ishiin dubbattee jira. Isaan illee biyyatti bilbilanii obboleettii kan dubbisantu jira. Ragooleen kun hunduu ergasii illee ijoollee tuulamaa bakka buufadhaadhaan ijoollee hospitaala dhaqxee waan kana mirkaneessuu yaalte viidiyoo irraa achi darbachuu. Dhaqanii dooktorii gaafatanii dooktorittiin mucayyoon gammadduu turte. Nama of ajjeesuu miti jettee ittimtee micoon isa kana himuudhaan viidiyoo irra darbatee kana dhodhoksu maaltu fide erga jarri kun qulqulluu ta'anii ragaa qulqulluu ta'e maaliif akka gaariitti qoratame kana jedhanii maaf ifa baasuu didanii maaltu dhoksuu fide. Kan adda nu galcha amma namni walitti gadi ba'ee duulurra kan adda nu baasu ragaa poolisii naannoo ishiin itti duute ganda ishiin yookaan immoo poolisii isteeshinii naannoo ishiin itti duute sanirraa ragaa imbaasii Itoophiyaarraa ragaa mana yaalarraa ragaa qulqulluu ta'e baasuu qaban. Amma ragaa mana yaalaatii ba'e ansi dhibu keessaa maqaa ishee qofa qaba umurii ishee qofa qaba. Sababni ishiin ittiin duute hin barreeffamne under investigation jedha gara jalaatitti sababa isaa hundaa jechuudha. Investigation gaggeeffamaa jira wanni gaggeeffamu hin jiru. Sababa ishiin ittiin duuteen ol keenya bara. Akkamitti jiru naan jedhamee dhuguma haati mootummaa keessa jiru ishee keessa hin jiraanne under investigation waaf jedha. Kira keessa jira. Sababni ishee ittiin duute hin ol keenya bara hospitaala. Habibu waa tokko jenna rabbiin gumaa si hin dhiisin. Kana maaliif ani lubbuun nama tokko baduunsaa maaliif natti dhaga'ama. Mucaa daa'imaa mucaa gara fuula duraatti ganaa waan baay'ee buusuu dandeessuudha. Dhugaas rabbii na baasu abbaa fedhee haa ta'anii waan musliima jedhee musliimatu kiristaana jedhee waan deeggaru hin qabu. Ani nama namummaa isaa akka nama naan. Dhugaas rabbii na baasu kana duwwaadhaan walii gala akkuma immoo isaatti guuta jette wanti dubbii kana xumuru poolisii naannoo sanaa akkasiin itti eenyu taate mana albaata sichi wanti qoratamee bakkee ifa ba'u jira ta'e kanaan bakka wanti eenyu ta'u malee wanni bira maal gochuu danda'a? Leenco nuti eeggaddarraa eegallee ijoollee gurmeessinee xalayaa bakka sadiitti barreessaa turre. Imbaasii Itoophiyaatitti, poolisa isteeshinii Abudaabitti, warra mirgoota namoomaa eeganitti barreessaa turre. Haga ammaa deebii tokko hin argamne. Imbaasiin mataan isaatti qulqulluu miti dhimma kana keessa. Yookaan peejii isaa irratti gadi ba'ee waa tokko ibsa kennuu qaba. Sababa isheen ittiin duute qorannoo akkamitti akka gaggeeffame himuudha qaba. Ilaa imbaasirraa waraqaa akkamitti akka isaan baasan sitti immoo bakka micoo wayii duuteeti akkana sababa wayiitiin duute reeffi ba'ee akka galu xalayaa wayii deeggarsa nu barbaachisaatti nu barreessa jedhanii gara firaatiin barreessisanii baasan. Imbaasii nu barreessinaa mee mootummaa biyyattii ta'ee qaamni ministeerri biyyattii mormuun nabu. Yaa kaza hin farramne. Kan imbaasiin baasisanetti namni abbummaa fudhatee farrame hin jiru. Firmaan hin jiru jira. Chaappaa imbaasii bicha irra kaa'an. Firmaan nama itti gaafatamummaa fudhatee hin jiru jira. Gaafatamuu qaba. Imbaasiin mataasaa qoratamuu qaba. Imbaasiin mataasaa kana keessaa qulqulluu miti yookaan dhimma kana gadi fageenyaan hin beeku yookaan nama achi keessa jirutu waan kana barreessee baasee jechuudha.
kan biraa leencoo waa tokko sitti micoo kana bichaa miti. I don't know ijoolleen waan ta'e maqaa isaan beeku ajaazamoo waan ta'e jedhanii mana madaamiti baasanii ala ta'anii akka malee itti fayyadamaa jirantu jira. Ijoollee qorannee jirra. Kanatti immoo duuba taa'anii sodaachisa ijoollee shaadaa qabsiisaa jira. Kanas qorannee bira geenyeerra. Amantaadhaan waliin qabsiisina jettu malee wanni kun it is very dangerous. Waan walitti nu fayyisuu hin dandeenyetu deemaa jira. Kanaafuu ijoolleen amma qabamanii jiran illee ni jiru. Qorachaa jirra. Actually oo bira geenye waaqayyo Inni dirqamaan amantaa shaada qabsiisaa jiru minaamin jedhaman inni ijoolleen dirqamaan ustaazonni dhufanii shaada qabsiisan dirqamaan ustaazaa baduu maqaa jaraa wajjiniin ba'anii dirqamaan shaada na qabsiisan jedhanii isa namni lubbuun jiru himata irratti banuu hin danda'a. Waa'ee kanaatiif badaa wanti nama eenyu ta'u jiru. Ani okay amma mee micuma tana fakkeenya fudhadhu. Micoon tun amma garatti baatee dubbattuu hin dandeessu ture bara. Bayeen galamaatii kiyyattuu yennaan ajjeesan bara. Guuta mucaan kun shaadaa qabachuun si waggaa 3 jettaniitu. Okay, waggaa 3 kana gurbaanii shaadaa si qabsiisee si fuudhe kun dirqamaan itti fe'amee irratti jiraataa ture. Maal waggaa 3 kana keessatti dhugaa dubbachuu mucaan kun manaal baata naa ta'a jireenya kootiif naa ta'a jettee yooma oonni miidhes rabbitu beeka waa'ee jaraa nuti keessa gallee dubbachuu hin dandeenyu. Yoo fiidhuma siitiif fokomansiistee duuka jiraataa turte malee waggaa 3 kana keessatti gurbaan kun na miidhee jira. Dirqamaan natti fayyadamaa jira. Amantaa koos dirqamaan akkana na godhe jennaan furmaata dhabdi jetteetii dubbatta amma dhugaarra dhaabbanne dubbannaanis nuti hundi keenya iyyuu fakkii irratti. Akkasitti yaadda guutu. Furmaata mataatiin waggaa 3 kana keessatti. Egaa anamma kana wannan hin beekne hin dubbadhu tarii micoon tuni rakkoo hamaa jala turtee viidiyoodhaan nuti sagaleedhaan hawaa dubbattu waan ishii dhibellee yoo lafa keessu nan dhufaa guyyaa 15 dhufee tanan deebi'aa obboleettiitti gizee haasoftu jechuudha. Waan akkanaatiin na dhibee du'aa naa godhaa hoo jette dhageenya. Akkana godha kan jedhe fan deebiin siif kenna. Ijoolleen miidiyaa kanarratti tokko ijoolleen harkaa ba'anii yeroo biroo har'aa miti yeroo haasa'anii dhageenya. Ijoolleen dhiironni biyya Arabaa keessa jiran ijoolleen keessan ispeeshaalii dubartoota as means of income akka madda galiitti akka fayyadaman kun siniyyuu naman. Oota akkan goote akkanan si godha dabarsee poolisii fayyisti kenna. Ilaa dabarseen poolisii fayyisti kenna akkatti baddee hojjetti siin jedhee akkasitti keessatti waraqaa san qabdu taanaan bakka gara bittiisaa